Lammiileen Itoophiyaa Ameerikaa kaabaa fi Kanaadaa jiraatan dhimma ajandaa walitti qabuu irratti akka hirmaataniif haaldureen xumuramuu fi kanaanis koomishineroonni 4 gara sanatti imaluuf qophaa'uu isaanii dubbii himaan koomishinii marii biyyaalessaa obbo Xibaabuu Taaddasaa ibsan. የዲያስፖራው ተሳትፎ የምክክር ሂደቱን ይበልጥ ውጤታማ ለማድረግ hirmaannaan diiyaaspooraa adeemsa marii biyyaalessaa daraan milkaa'aa akka taasisu ilaalcha keessa galchuun torbeewwan dhufan irraa kaasee Ameerikaa kaabaa fi Kanaadaatti lammiilee Itoophiyaa achi jiraatan waliin waltajjiin ajandaa walitti qabuu ni adeemsifama. Hanga ammaattis lammiilee hedduun hirmaachuuf galmaa'aa jiru. Rakkoolee fi madda rakkoolee sirnaan hubatanii adda baasuun furmaataaf walakkaa daandii imaluu agarsiisa akkuma jedhamu diiyaaspooraa waliinis ajandaa walitti qabuuf wal arguu fi ajandoota adda baasuun rakkoolee keenya waliin taanee furuuf daandii walakkaa deemuu keenya agarsiisa. Kana milkeessuuf koomishineroonni 4 gara sanatti imaluuf qophii kan xumuran yoo ta'u waltajjii sanaafis haaldureen hundi xumurameera. ወደዚያው ለመጓዝ ዝግጅታቸውን አጠናቀዋል። Gama biraatiin akka ibsa koomishinichaatti adeemsi marii biyyaalessaa hirmaachisaa fi hunda kan hammate ta'uun daran milkaa'aa akka ta'uuf lammiileen mana amala sirreessaa jiran karaa bakka bu'oota isaanii akka hirmaataniif yaalii koomishinichi taasisee fudhatama argachuus himameera. የምክክር ሂደቱን ይበልጥ አካታችና አሳታፊ ለማድረግ adeemsa marichaa daraan hirmaachisaa fi hunda kan hammate taasisuuf yaada lammiilee keenyaa amala mana sirreessaa jiranii itti dabaluuf yaaliin koomishiniin keenya taasise milkaa'uun ministeerri haqaa fi bulchiinsa amala mana sirreessaa federaalaa lammiileen kunneen hirmaachuu akka danda'an deebii gaarii nuuf kenneera. Mana amala sirreessaa naannolee keessa kanneen jiranis akka hirmaataniif yaaliin taasifamaa jira. Adeemsa marii biyyaalessaa kana keessatti dargaggoonni, dubartoonni, qaama miidhamtoonnii fi hayyoonni haala barbaadameen akka hirmaataniif hojii hojjetameen hirmaannaa olaanaa taasisaa jiraachuunis dubbii himaan koomishinichaa obbo Xibaabuu Taaddasaa eeraniiru. ወጣቶች ሴቶችና አካል ጉዳተኞች dargaggoonni dubartoonnii fi qaama miidhamtoonni adeemsa marii biyyaalessaa keessatti amma isaan madaaluun akka hirmaataniif koomishinichi yaalii gurguddaa taasisaa tureera. Kanaanis haala mijataa isaaniif uumameen hirmaannaa ho'aa fi bu'a qabeessa ta'e taasisaa jiru. Akkasumas hayyoonni marii kana keessatti qooda hayyummaa isaanii akka ba'aniif hojii hojjetameen hirmaannaan bu'a qabeessa ta'e argameera. እንዲካተቱና እንዲሳተፉ እንዲሁም ምሁራዊ ሚናቸውን እንዲወጡ ለማድረግ ጥረቶች ተደርገዋል።